Hello, hayyesh Mark from Ekam jirtan nootota seefish gaa YouTube irra arras walitti deebinee jira. YouTube irratti muuziqaa yeroo play gootan muuziqaa yeroo play gootanii taphachiftan bilbillee keessan iskiriinii dhahamee muuziqaan keessan hin taphatu jechuudha. Akkuma agartan kanaaf har'a appilikeeshina tokkoon qabadee isinii dhufee appilikeeshinichis muuziqaa YouTube irra play godhu jirru baakgiraawundiidhaan akka osoo viidiyoon baay'ee jiru akka nuuf taphatu kan nuuf godhu jechuudha. Gara viidiyootti viidiyoo lakkuu naa gallu. Okay, amma kunoo yeroo irratti buus daa'imni jira. Kanaaf appilikeeshinicha irra isinii qabadee dhufee black screen jaamaa appilikeeshina Play Store irraa ni argattanii kunoo black screen jettanii yeroo search gootan ni argattanii. Appilikeeshinni kanaadha ana amma daawloo godhee waan jiruuf open jaanii ni banaanii jechuudha. Yeroo banuun appilikeeshinni bifa kanaan naabaa permishina nu gaafachuu jira jechuudha. Hayyama akka kenninuufiif nu gaafate. Okay ni jettaniin. Okay yeroo jettaniin permishina ifiifuu fudhatee jira gara settingitti akkana isin naqaa asirra hayyama ni kenneetiif appilikeeshinni kun akka spill all over irratti hojjetuuf asirra ni argitan kun appilikeeshinicha kana black screen kachuu kana okay kana dibatan yeroo kana bantan asirratti mallattoon isaanii baati permishina fudhatee jira jechuudha appilikeeshinni kun. Okay gara booda ginizee deebitan jalqaba kanatti isiniif ba'a. Asirra argitan filannoowwan optioniin kun hundi irraa duubatti baak jaanii jiranii isin ni bantanii fi this always display on kayyuu kanaas ni bantanii fi okay black screen look kana as ni bantanii fi mallattoo qulfii kanaatu irratti isiniif baha jechuudha. Okay asirras always display on kayyuu kana banuuf hin dagatina. Okay mallattoo qulfii kanaas irra baasuun hin dagatina. So amma gara YouTube itti seennee mee check haa goonu. Okay amma gara YouTube seennee jira viidiyoo tokko play haa goonu. Okay amma viidiyoo kana play goone baakgiraawundiidhaan appilikeeshinni iskiriinii bilbila keenyaa yoodaamallee nuuf taphataa jechuudha. Viidiyoon keenya kanaaf akkuma agartan. Okay kunoo mallattoo qulfii sanarra yeroo gattuutan bilbilli iskiriinii dhaabee osoo jiru muuziqaan baakgiraawundiidhaan taphataa jechuudha. Banuudhaaf wanti isin gochuu qabdan okay akkana tuutaniin bakka aanlook kana irratti mucucaaftan yeroo bakka aanlook irra cuqaaftan akkanatti banama. Yeroo bakka aanlook irra cuqaaftan akkanatti isiniif banama. Okay amma so guys I hope you jaallattan